vaayirasii koronaa haa ittisnu. Harka keenya bishaanii fi saamunaan yoo xiqqaate sekondii 20 dhiqachuu. Harka nama fuudhuu fi harkaan wal tuttuquu irraa fagaachuu. Iddoo namoonni baay'atan irraa fagaachuu yookiin walirraa fageenya barbaachisaa ta'e haga meetira 1 walakkaa caalaatti gidduu gidduutti qabaachuu. Qulqullina ofii fi qulqullina naannoo fi haalaan eeguu. Meeshaalee itti fayyadamnu yeroo yeroodhaan haalaan qulqulleessuu. Kana raawwachuudhaan vaayirasii koronaa ofirraa haa ittisnu. Mallattoolee kana yoo argine haxxiffachuu, rakkoo hargansuu yookiin qilleensa dhabuu, qufaa gogaa walirraa hin cinnee fi ho'inni cimaan yoo mul'ate of eeggannoodhaan adda ba'uun kara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Isaan kana raawwachuun vaayirasii koronaa haa ittisnu.